Shama harka fuune jirra jirtu jaallattoota hordoftoota yuutuubii yaadishii mararaa jalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti isinis bakka jirtanitti baga nagaa taatanii amma yoonaatti maatii naatatanii kan jirtan na jajjabeessaa kan jirtan na cina kan jirtan ulfaadha galatoomaan isiniin jedha. Akkasumallee itti fufaa maatii naaf ta'a adaraa obbulummaan isiniin jedha. Egaa guyyaarraa akkuma mata duree jalatti argitanii dhuftanitti waan nama bohaarsu mudannoo addaa tokko qabadhee dhufeen jira. Garuu dursee dhuman kolfuu eegale. Maalidha mudannoon kun? Ana qofaa mudatee beeka moo isinillee mudatee beeka? Mudannoo kana yeroo sana ofirratti bartanii mudannoo ta'uusaa bartammoo mudannoo kana yeroo dheeraa booddee ofirratti bartan kan jedhudha. Isa dursa maatiin naaf ta'a. Maatiin isiniif ta'a. Inni kun ijoo dhaabbataa keenyadha. Egaa mata dureen har'a qabadhee jiru mudannoo jaalalaati. Umuriin jaalalaa kun baay'ee umurii bareedduu, umurii namatti toltudha. Jaallatamuunis ta'ee jaallachuunis garuu akka qaba. Egaa maaltu na mudate laata? Mudannoo kana waliin dhaggeeffanna. Isinillee na dhaggeeffadhaan aamsa kooti. Egaa akkuma nama kamii anillee kan na mudate kana siniif qooduuf gammachuu koodha isinirraa barachaa isinis narraa barachaa yaada nama bohaarsu waliif kennaa akkasumas isinirraa fudhachaa isinii wajjin jira anillee karaa koon isiniin jedha. Mudannoo koo kana eegaluudhaan dura wanti na kofalchiisee yookiis hamma yoona gaafan achi deebi'ee sana mudate kana yaadadhu baay'ee dhuman ofitti kolfa. Sababni isaa namni waa tokko isa mudate hamma kana ofirratti wallaaluun isaa baay'ee waan fokkisaadha. Mee maaltu na mudate? Umurii jaalalaa keessatti egaa wanta hedduun nama mudataa oola. Isa kana siniis mudatee kan jiru tarii iccitii kana baastanii dubbachuu qaanoftanii ofii keessanii gola keessan keessaa kan qabdan ta'uu danda'a. Kaan immoo sooshaal miidiyaa qabdan irratti baastanii mudannoo keessan kan hiriyoota keessaniif qoodanii hiriyoonni keessan itti bashannananii sinis itti bashannantaniitu ta'a. Egaa anis isa keessaa tokkumadha. Yeroon jaalalaaf geetti mudannoo na mudate kun akkasidha. Ani barattuu giddu galeettiin ture yeroo umuriin koo jaalalaaf geetti sadarkaan barnoota kootii kutaa 8ffaa keessan jira. Barattuu barnoota isheetti jabduudha. Ani baay'ees ta'uu baatu amma dhiiraa dandeettii dhabuyyuu akka shamarraniitti umaan jedhuun ture. Baay'ee haayii otoo hin taanes dadhabduu loo otoo hin taanes giddu galeettiidha garuu barnootaan bakka namni kamiyyuu ga'u nan ga'a jedheen yaadaa waanan tureefi jaalala keessa hin galu wanti jedhamu sammuu koo keessa waan jiruufi egaa humni jaalalaa kaayyoo ofii ilaalanii yoo of tasgabbeessan malee humni jaalalaa baay'ee ulfaata akka ta'e eenyumti keessan hin beektu. Jaalalli gaariidhas jaalalli gadheedhas eessatti gaariidha? Gaafa jaalalaaf kaayyoo ofii waliin madaalchisanii wal bukkee qabanii deeman jaalalli gaariidha. Gaafa kaayyoo ofii hambisanii gara jaalalaatti dhufan immoo jaalalli gadheedha. Egaa anillee mudannoo gaariis ta'e hamaas jaalalaan maaltu kaayyoon kun ni kamta akka booddee tafe amma yoona ayi kan na jechisiisu maali kan jedhu isinitti nan hima. Garuu isa dura yeroon jaalalaa eegaluuf jedhetti kutaa 8ffaan baradha isiniin jedheera. Jaalala wanta jedhamu dursee hin beekun ture. Darbees immoo gaafan akka naannoo kootti yookiis akka maatii kootti akkan hin jaallanne umuriin koo yeroo jaalalaaf ga'uyyuu akkan jaalala keessan galle maatiin koo irra deddeebi'anii natti immoo obboloonni koo hiriyoonni koo warra waliin baradhu. Sababni isaa amma nama tokko dandeettii nan qaba akka shamarraniitti barnootatti giddu galeettiidha. Kanaaf barnoota waan hojjettuu fi ati jaalalatti seeninaan jedhu namoonni barsiisota illee ta'ee namoonni karaa keessaa natti siqanii umurii kanatti jaalala akkan eegallee jaalala eegalte jennaan kaayyoon kee dudduubatti hafa waannaan jedhanii fi jaalala nan balaaleffadha jechuudha. Umuriin koos egaa gaafa jaalalaaf ga'anii waan namni namatti himu hin dhaga'ani. Yoo ofuma ofiitii keessi ofii namatti hime malee inni bakkeerraa namatti himu
humna jaalalaa sanaa mo'ama. Eenyuma keessan kan mudatee darbe. Maatiin koo yeroo isaan natti maa turan sana ani jaalalan beeku yeroo sana isaan dhaga'eera. Barsiisota koollee iddootti dhaga'eenan qaba. Hiriyoota koo warra anaa dura jiranis ta'e warra na booda jiranis utuu keessa kooti humni jaalalaa maddiin isaan dhaga'eera. Garuu erga humni jaalalaa keessa kooti maddee ofii koodhaaf tasgabbeessuu hin dandeenye waa lama natti ta'e yaadni koo. Akkuma hiriyoonni koo, akkuma maatiin koo, akkuma barsiisonni koo jedhan inni tokko darbee barachuudha. Erga miirri jaalalaa natti dhaga'ame immoo inni tokko jaalala keessa seenee nama na gaafate sanaa walii yaada walii hiree isa waliin deddeebi'u ture. Egaa an akka jaalalli na qabeen beeku hiriyaa koo tokkotu jaalalaaf na gaafatate. Yeroo inni jaalalaaf na gaafatetti waa lama keessan jira. Tokko jaalala eegaleeraa tole jedha yaadni koo. Tokko maatii nan sodaadha. Lammaffaan immoo kaayyoo koo barnoota koo irraan booddeettafa kan jedhu sammuu koo keessa jira. Sanarraan kan ka'e gaaffii jaalalaa simachuu hin barbaanne jechuudha. Sababni isaa jaalala eegaluuf keessa kooti jaalalli natti dhaga'amee jira. Garuu jaalladhu kan jedhu persentii 100 keessa 50 keessa koo jira. 50 immoo morma jechuudha. Sanaan utuu hin jiru gaaffii jaalalaa sanatu hin fudhateeni akkas gara waggaa tokko honga'e jechuudha. Garuu nama sanaa keessi barbaadaa jira. Hawaas jira. Maalan godha maatii kan jedhuu fi barnoota koo kan jedhuun daangeffameen waggaa tokko ga'e. Waggaa tokko booddee guyyaa tokko nan yaadadha. Nan dhukkubsadhe jechuudha. Akka jaalala ta'een beeku nan dhukkubsadhe. Sana booda dhukkubni koo akkam na godha yoo jettanii dursa midhaan na dhawwe jechuudha. Midhaan na dhawwee yeroo muraasaaf ofirratti ilaalee ijaan nan laala midhaanii nyaadhu nan godhu keessa kootii tole dhuma ofitti fidi nan godhu. Midhaan na dhawwee humna dhawwaa waan jedhamu gaa hin beekta dheedhuma yaada. Yeroo nama dhukkubu akkamitti akka humna nama dhawwu. Humna na dhawwaa midhaan na nyaachisu bishaan na baasu humna tokko ijaan na laalchisa. Baadiyyaa dhagaa daandii dheeraa deemnee barannaa. Deemee mana barnootaa dhaqee galuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Hin barree ammallee karaa biraatiin immoo mucaa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse sana utuu isa waliin haasa'ee yeroo mana barnootaatti galuutu isa waliin deemee hawwiin keessa koo jira. Utuma jedhu tokko gaa sammuun koo garmeeqa keessa waan jiruuf yookiis tokkotti cituu waan dadhabee fi dhibba keessaa isaaf okee jechuu nan sodaadhe. Dhiisuuf immoo keessa kootii isa barbaadeera. Egaa nan dhukkubsadhe jechuudha. Dhibbin jedhee nama dhukkubannaa qabee namni gaafa nyaata dhiisu dirqama inuma dhukkubsata. Maaliif bishaan dhiisee nyaata dhiisee kun waan rakkisaadha. Egaa kan biraan illee narratti ta'eera jechuudha. Sana booddee haadha kottanii maadhee na dhukkuba mana barnootaa danda'een deemuun jedheeni. Isaanis narratti baranii dhukkuba jechuudha jaalala jechuudha baatanis isaanis akkuma dhukkuba jedhee isaanitti madhetti dhukkuba jedhanii fudhatanii anis immoo dhuguma ta'uudhaaf yeroo sana jaalala wanti jedhu sammuu koo keessa hin jiru. Garuu nama sana nan barbaada. Egaa hin keessummeessine jechuudha. Walumaa galatti hin keessummeessine. So nan dhukkubsadhee guyyaa murtaa'e mana barnootaa irraa nafee mana yaalaa harmeen koo na geessanii dhibee koo itti madde doktariitti dhibee koo himadhe. Sana booddee doktariin hin beeka. Egaa doktariin baadiyyaas badaa akkas gattaa'ee nama gorsuu akkuma nuyi dandeettii waa tokko ifa baasnee dubbachuu sodaannu doktoroonni illee warri baadiyyaallee ifa baasanii namatti immoo hin sodaatu jechuudha. Yeroo sanallee baga maatii kootti sinimiinii doktariin suni guyyaa tokko guyyaa duraatiif yaalee na galchee guyyaa lammaffaatti akkas naan jedhe qofaatti jechuudha. Hiriyaa qabdaadhe na gaafate. Maal jechuu barbaade jedheen nan dhiisee nama guddaadha maal jechuudha hiriyaa qabda. Ani gara biraatti hiikkadhe jechuudha. Gaafa ni hiriyaa qabda hiriyaa qabattee tanaan jedhu gara biraatti hiikkadhe jechuudha. Kana jechuun ofiif sin jaalladha jechuu isaati maal naan galle yeroo sana hiriyaa qabda kan inni naan jedhe na gaafate naan gallee
dhukkuba sanaa badaadhuma doktariin ifa baasee natti himne maatii kootti illee hin himne yeroo murtaa'e booddee xiqqoo isheen egaan jijjiirama agarsiise jechuudha dhibeen sun. Sana booddee gurbaa na gaafatatee xalayyaanaaf kenne sanaa itti siquun eegale ofuma godhaa jechuudha. Ofuma godhaan itti siquu eegale san dura sodaadhu san dura jibbuu keessi koo geessee akkan isaaf tole jedhu miiraan itti argisiisaan jira jechuudha karaa bira. Egaa wal dhossuu fi wal sobuun duraa fi amma ifa bilisaa walitti himuudha. Hin barreen ammayyuu kanan yeroo duraa sana torbee muraasa dura kanan dhukkubsadhee dhukkuba jaalala wanti jedhamu yookiis immoo jaalalan naqameen dhukkubsadhee wanti jedhamu keessa koo hin turre. Egaa dhukkubni suni gaafan isa waliin haasaa eegalu ammallee isaaf tole jetuun jedhinanii miira dura nan jibba akkasumatti tan jibba miira gammachuu gaafan isa waliin haasa'u kolfuu taphachuu yeroollee ijoolleen jiran irra yeroo lama taane qophaa deemnu yookiis yeroo lama taane mana barnootaatti gallu isa waliin haasaa bareedaan haasa'u eegalee dhukkubni sun utuma jedhu na dhiisee anis dhukkubadha hin jenne sana booddee haasaa keessa gaa wantoonni hundumtuu sirrachaa dhufee mucaa sanaafis toleen jedhee egaa sanaan jaalallitti fufe. Garuu wanti na dhibee ammammaatti mudannoo ta'ee keessa koottafee waggaa dheeraa booddee dhukkuba sanaa fi dhukkubsadhee ka'ee immoo gaaffii jaalalaasaa kanaan dura hiriyoota isaatiin yookiis hiriyoota koo didee hiriyoota koo kan inni na gaafachiifates nan didee ofirraan deebisee yeroon kun yeroo anaaf barnootaatiin jedheeni kan hiriyoonni isaa dhufanii na gaafatanis kan hiriyoonni koo dhufanii isaaf na gaafatanis yeroo sana yaada na hin hirre nan didee jechuudha. Garuu deemsa keessa kan hiriyoota kootiin didee ofuma kootiin miira itti argisiisaan dhufee gaafan isaa wajjin haasa'uu akka duraa nyaara gudunfuu na dhiisee waliin kolfuu na eegalee sana booda jaalalli itti fufe jechuudha. Egaa gaggabaabseen afaan isinitti muutti jira dubbicha akka kana qofaa utuu hin taane jechuudha. Malee maalidha kana namammaa ofitti kolfuu yeroo dhiyoodha kanan dhukkuba sanaa fi yeroo sana jaalalaan qabamuu koo gaafa wal bukkee madaalchisu kan na dhibee kan na dhukkubeedhee haadha kootti madhee haati koo mana yaalaa na geessitee fi dooktarri sun immoo guyyaa sana hiriyaa qabdaa jedhee na gaafatedha. Kan inni namammaa na kolfisiisee mudannoo ta'ee jireenya koo keessatti hafe jechuudha. Dhugumatti taanaan keessumaa shamarranii yeroo jaalala eegallu shamarran baay'ee akka dhukkubsatanii eenyumtillee hin beekaa himachuudha yoo sodaatanii shamarran gaafa dhiira tokko jaallachuuf jedhan miirri akkasii nama kamittillee akka dhagaamu an ofii koorraa kaasee argeera bareera. Egaa mudannoon koo kana fakkaata afaaniin gabaabseen isinitti himee kan warra dhiiraa immoo hin beeku isinillee nutti himaan jedhaanii asumaan carraa kanarraanii jaalalli gadhiidhes gaariidhas akkuma isiniin jedhee wanti jaalala gadhii godhus egaa jaalalaaf kaayyoo fi adda baasuu dadhabuudha. Gaabbii namatti uuma kunoo akkuma dura isinii kaase gaafa jaalalaaf kaayyoo ofii wal faana deemsisuu dhiisanii jaalala duukaa gaafa bu'anii jaalalli iddootti fayyadu qaba iddootti miidhus hin qaba. Kaayyoon jaalalli kaayyoo hin qabne rakkisaadha nama kuffisa. Jaalalli mul'ata hin qabne nama kuffisa. Kaayyoo manaaf ba'aniif hin danda'amu yoo ta'e jaalalaa wajjin hin danda'amu yoo ta'e humna jaalalaatu nama mo'ata yoo ta'e immoo dhaabbatanii ilaalanii yeroo bareedaa qabna turre fakkeenyaaf umurii dargaggummaa keenya keessatti numatu gad of hambisa malee umurii bareedaa qabna dargaggummaa keenyaa fi barnoota keenyas ta'ee waanuma hojiillee haa ta'u iddootti ilaannu jechuudha. Na isa kana fakkaata mudannoon koo na dhukkubadhee mana yaalaa harmee kootiin nageessidhee harmeen koo mana yaalaa nageessite. Egaa isinoo mudatee beeka yoo isin mudatee beekee si qofaa miti nullee jedha yaadanaa kennaan isiniin jedha. Akkasumas karaa dhuunfaas ta'ee na jajjabeessa dogoggora kana qabu na sirreessaan isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti isinin jaalladha galatooma.